وانا تقلت تبي وانا سنقص إن إبسا أنا أرجمتي مكاهنا إفرا مسا هيا ومن أمانتنا أتي جتشور أنا بانني جتشورا إسيتو تبيته مال جتشجرا أكم دبي أتي تبيته مال تبيته يعني أكوان أني إبسا تسبيته أنا يتلبيته مربي يتلنا بيتيو نمسي في اللي بيتا ميسي إفرت نما دبلي شمالك تمام إسا كنا دباد دبسي سلوات حاجة إني قرتي بسين جارنا جنا كجيبسن إسا قرس سورة وجيان مش عفاني جتشو فيديو تندوري سيني مرة لا قرتني جرتني إبسا يوي نصير راين كفر لا قرنا صوب سنجي بس وانت سنجي شو برباده تكوسرت يا دبوي باتو برباده يعني هردفتون لين أكبرت يجورا وصواي جالرت تنجي جيجو برباده hordoftoonni illee hedduu gaafii adda addaa dhiyeessanii abdiisitu fidee maal jechuun jedhan hedduun isaatu. Ana ati fidee. Kanaaf arran tana wanti dhufneef jechuudha. Anis jechuun xiiqin daa'imarra mi'ooftii jette Oromoon namni bootaa irraa ka'e san dagatee jechuudha. Arran tana guyyaa dhiyoo tana agartanii jirtanii yeroo inni mana kiyyaa bahe jedhu akka saritti jechuudha. Ani jechuun saree miti garuu immoo gochi inni narraa bahe dura immoo namni silaa nama amansiisuu danda'a. Yaadan nama amansiisuu danda'a. Maaliif osoo isiinuu taate akka tokkoffaa akkamitti akkasiin dhufte abdi fide moo eenyu fide duruuf maramaa. Ammas sanyatu inni kun silaa kan najaalatu akka baratiin beene seeti akkanaaf inni ol jaalni beektaa meetis akkaatiin beene seeti inni usee waan fedhe asoo fedhe jaartii isaa dhasuudhaaf jaartiin isaatis akkasuma deeggarsa jirti ganaa musiibaatti buustees yoo onnee qabu taate isiinuu jaarsii kadhadhaa barbaadu isii beeka akka gootu anammoo akka jibu saniif anu illee sindiisu arguuf teessa dhageessiif nima ibsa anammoo natti kijibuu hin dandeessu anaa mitti kijibuu barsan deemtetu mitti kijibda malee anatti kijibdu sin garsa garuu anu jiru laa jechuun ilaa waan tokko siima mee ati miira keessa hin galiin maaliif beektaa dhugaadha jechi miira keessa nama galchaa maaliif inni jechuudha gaafa fakkeenyaaf siin hariiroo walitti qabdan sani fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ati naa bilbiltee jennaan sitti dhufee iddoo ati jirtutti kana naan jenne yaada xiqqoo irraa naa ibsitee jechuudha achi booda kaanee mana isaa dhufne jechuudha maaliif ibsaan ani hangaatti osoo jaartiin dhukkubsa jaartiin baatee jechuudha mana hagaatti jalalanni eegale jedhee yaadne garuu immoo inni har'aan tana Anin beeku ka dhugaa rabbi dubbachuu. Sirabar ati yeroo gartee ilmaan keetii ilmaan keessa galchitee haadha ilmaan keessa galchitu jirta malee yeroo deemtee dhalaa barbaadu hin jirtu hin jiru beelessa kiyya. Maal jennaan inni akka ilmoo hin qabne akka jaartii hin qabne na dhossee silaa inni na jaalatee garteemi ana fuudhuu barbaadeeti obboleessa kiyya dhagasiif nima ibsa namni dhugaa jirtu namaaf himeeti yoo dhugaan na jaalattellee si jaaladheeti hin jira ilmaan hin qabaa jaartii hin qabaa haadha manaatiin qaba jettee silaa keessa naaf ibsitee hedduu takka namatti tolan natti fakkaata. Ati immoo aanatti kijibdee silaa gartee na sobdee ana shawwatu haatemi urjin si fi shawwadamtu obboleessa kiyya. Ila harkaa wal dhoofte ibsa ila wallahi si fi shawwadamtu nama shawwaddi malee urjin nama shawwadamtu. Harkaa wal dhoofte ibsa dhagasitti ma waan tokko si hima. Wanti irra guddinne jechuudha yeroo haasofnu akka uummanni hubatutti illee abbaan fedhanii akka kootitti na arrabsu eenyu arrabsanii garuu immoo caafima viidiyoo qabatanii fiiguun duraan dursaa nama tokko jibbaniif maal namni kun bahamaa ta'ee diina fedhe waa ta'u ufitti qabatteeti achi booda maal akka inni bahu laalta jechuudha. Garuu immoo ibsaan harkaa wal dhoofte jechuudha. Akkamitti harkaa wal dhoofte asiin dura fakkeenyaaf yeroo waliin teenu jechuudha YouTube irratti ani isii arge. Tamam maal jedhee ani bar micoontuun jedhe bas haalan maashaallah yaani goota karaa tana fuudhuudha jedhe beektaa. Ana baanesa sibaanee jechuudha. Kan amma duuba hayyee eessa kan nabii ta'i simbiya hayi jeewaan fedha. Abajuga maaliif ta karaatu nama baasti jedhe. Mee ta akkamtu nama baasa ta akkamtu nama hin baafne asuma tordoftoota isinii wanti galuu qabu jechuudha. Har'aan tana ani urjii argee fi wanti ani waan jedhu ani garuu xiiqiin daa'imman Oromoon warroonni akka dachaas amma fakkeenyaaf naaf sitti dhaadate fakkeenyaaf. Eenyu? Dachaas. Dachaas moo? Dachaas mana ragaba maal? Kuni maal nurraa fedhaa'u? Okkoteen jedhanii fakkeenyaaf wanti inni anka waa'ee dachaas osoo dubbatu iyyuu baanne maaliif hisaaba keessatti hin galle jechuudha. Akka waan isaaf quuqamee jechuudha as keessa waan biraa barbaacha deemaa jira. Ganaaran gartee mi dachaas matibaan sun ibsa dabalee waliin gartee mi daaraa isaan guddataa. Daaraa isaan guddataa. Kanaafi akkamitti jaalala eegalan ibsaa fi isin jechuudha. Tokkoffaa waa'ee namoota maqaa namoota dha'uu hin barbaanne guyyaa tokko arge jechuudha. Aboo jedhe ani mucaasan jalaa isiisan yoon baasin annamaa mitii naan jedhe afaan ofiitiin. Eenyu lala baase?
jechuun dachaas san jala. Kana jaalatu jedhama. Kan si jaalate san jala. Akkuma isaan si wajjin hariiroo eegale jechuudha. Tamam eegale jechuudha. Anamma fakkeenyaaf gaafsan dhuftee jennaan immoo dhimma isii walitti qabdan hin beeku. Firaankii si wajjin godha. Aywa. Maaliif uummanni beekuu qaba. Allaan akkuma jaalladhaa akka kana jaalatuun beekaami. Sanuma dhugumatti fakkeessee jechuudha itti dubbadheeni. Innis akkasitti akka nama na beeni si beekaa eessaa dhufte minaamin jee anis akkuma garteemi nama inni na beeni tokko godheetiin obboleessa. Bilaa waan jedhe raachatu manni gubatee jechuudha. Bishaan mana kana dhaamsuuf bishaan haroo jechuudha. Haroo ciisee jiru raachatu keessa jiraa mire wanna wajjin fuudhanii ibidda darban jechuudha. Fakkaaf yaa rabbi na baasikaa jedhe. Inni jechuudha amman tana jaalala isii kana wanti inni haaleef jechuudha. Zainabaa dura Zainabaa waan gartuun seena yookaan Zainabaa balaa hin ajjeesee kanarraa qabe akka yaadessatti jechuudha. Ani akkas jechuun saniif duuba hayyoonii fi saniif akkas yoo ta'e ani osoo ishiin mataan dhabamte rabbiin maa mul'isaa hin jennaan maa ijibaasee akkasinaaf bigaree iyyee. Maa ijibaasee. Jechuun kaa. Akkana jaalsan jaalatti yookaan agartee jaartiin qaba jeenaaf ibsee yeroo jalqabaa sana jaalanne deebii ammas waan fedhe haasaa erga na jaalatee. Suuf ammantara. Erga inni na jaalatee yoo namni jaalatti nama kana jaalattaami na jaalatee kana isa jaalattullee na godhee jechuudha anuma tanaaf. Akka isa jaallu na godhee samboodas deebi'ee waan fedhe haasaa waan takka jechuun aanatti kijibnee ifi kijibdee ibsa obdee beelaan sobnee dhageessiif nima balaa samii buute siin garsammas balaa samii fi buutee jirta. Akkasitti asumaanuu warroonni ani dhugaa rabbii dubbachuuf siif haarama malee amma namoonni hedduun dhiirri zamana daawwattootaa fi kabajamtoota keenya jechuun ifirraa eegaa dharaan namni akka kiyyaa jechuudha. Fakkaattonni akka kiyyaa ifirraa eegaa dhiirti ammaan tanaa faraddu kijibduu gantuu. Yoo akkas jettu lollee arrabsaa jirta. Sillee arrabsuutu hin jira. Walaas illee. Akkasitti amman tana wanti. Dhiira hoggan jee dhiira Oromoo hoggan jee Oromoon saba kiyyaa tamam obboleeyyan kiyyaa. La hin jedhin si dhoorga kasaniiti. Wanti ilmi namaa ol keessa jira jechuudha. Asumatti wanti dhaamuu barbaadu ani waa'ee ibsaa dhagesitti hima. Wal beena wal guddifne jechuudha. Ibsarraa dachaasirraa guutuu isii wal guddifne jechuudha. Garuu ani asumaan wanti si aaniif dhaamu namoota yoo lolan wajjin nu fakkaatu. Osoo qabatanii dhufanii akkamitti? Ayi sila dhiira ta'anii dhiira ta'anii. Garuu maal jechuun nama akkasitti. Asii namuma yoo asii dhoofte asumaan cici jedhu ka xiqqoo moonna hin jenne mee maal isa wajjin taggaltaayi? Bar hunda geessa. Onni illee dama sila sombaan nama dutaa jaan. Tamaam isaan onni illee qaban walaa somban illee qaban. Anammaan tana aniin dhalaatu wallaa yoo dhiirti na dhuftee akkana duraachiin jugamaa. Jechuun akkan taa'u kanarraa durin sosoo maaliif jennaan innis baasa galatti ani baasa galatti nalle dachina jala ammaru oolchina bulchu maaliif jennaan ilma namaa jechuudha maaliif booyi bobbaasee na galcha. An dhugaa isii dhugaa ilma namaa takkan qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isiif ni qoodha jechuudha maaliif abbaan fedhe mujirima maali isiin akkasaa jedhu. Mujirima gara nama kana akka qaqqalee nama gassisa. Gana nama qaqqalee ilmaan namaa waan tokko ibsaan mujirummaatti jaasiin gassisa. Waan tokko seenu. Jaalala barsiisi kaati maa dura maal jaalala barsiisee osoo ne galle inni jechuudha akkuma dhalatee jira lafa kaate. Eenyu jaalala ibsaamu waan ati dhalattee biyyoona siin gassisin ibsa anu urjii miti maqaa kana ifirraa massaa. Hayyee uummanni amman tana ati jechuudha nabaananii jechuudha isitu itti bitee maal jechaa jiran akkam dubbii kanarratti. Ati itti bitee maal itti bitan? Yaani akka waan ani ibsatti si bitee. Anaa itti na bitta. Ittillee na bitiyu nama siifillee bitamu nama siifillee bitamee siif. Ifirratti nama dabalee jechuun maallaqaan tamaam isa akkana dabaddabsiisu laata. Kanumaafuu amman tana wanta dhaamuu barbaadu mee dhiis amma fakkeenyaaf anota wajjin dubbata. Ibsaamu. Akkamitti wajjin dubbadha. Kana ombaa kana dachaasii mucaa dachaas Abdalla kan nu wajjin jiru sanii hedduu har'an tana xiqqoo dhaaduu wayii agarsiise beektaa bilbila natti bilbilee ture. Maal sinjaa? Si bilbilee maal sinjaa? Yoo ati miicaa osa wajjin dhaabbatte. Dhabama si godhaa naan jedhe beektaa? Dhabama si godhuu hin danda'u. Afa jecha dhabama gochuu hin danda'u. Dhabama gochuu hin danda'u. Maaliif dhabama anamma dhaaduu hin fedhu asirratti angochaan agarsiisa malee dhaaduu hin fedhu. Maaliif isaan immoo warri somba hin qabne afaaniin dhaadatan. Mana keessa ol gargaranii mana keessa fiigan yoo namni dhufe hulaa cufatu. Wal beena kanneen jechuudha. Nama qorii nyaatetti utaanu deebi'ee isaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaalala wajjin eegale fakkeenyaaf anaa akka kootitti jechuudha. Dhibbatti jaartii haa qabaadhu. Fakkeenyaaf jaalala eegale taanaan dhugaa san itti himeetuma na jaalattee na jibbite jechuudha. Yoonii fi ilmaan qabaa jaartiin qabaa jettee dhugaa jirtu jettee yoonii fi gartee jaalatantee qabaattee ilmaan jettee sin jibbitu jaartii qabdettee sin jibbitu jaalatti. Dhugaa yoon himte dhugaa nama quubsa malee tamaam kijibni nama quubsu. Hin quubsu jechuudha.
Kanaaf ibsaan immoo amman tana dubbachuun beeku dhugaatii mun beeku. Ibsaan amman tana jechuudha. Ati ibsa. Ati amman tana jaalalaan dura kaa namni sirratti hin beekne tokko. Nama ijaarte nama jaalataa kun ifuun jaalatne maal nama jaalataa osa? Nama ijaarte nama jaalataa bara. Wallahi billahi dhugaatii. Wallahi anda Natti komne aara isa na jechuun isaatu naasiti waan fedhe naasise malee natti ne komne. Wallahi sirriidha jechi kan ka'e. Ufaa jaalatne dura jaaladhutti san booda nama jaalalji obboleessa. Namni uf jaalatetu nama bee jaalata. Eeywa. Afaan fiiti waan natti dubbate beeka. Garaa kana ibsa ibsa sin gadi. Ibsa arraan tana kakaaddu waan natti dubbate beeka. Osoo teen. Tamam, waasi wajjin mari'adhaan aan jettee micoo YouTube irratti argisan micoo urjii jedhamtu. Ana baane? Si baane jechuudha. Waan kan keessa dura hamannee jira maal godhaan uummata dhuysa. Arraan tanoo maa kaada ibsaan. Jaartii isaatu duraan ni baddee. Asallee dhabamte jeetu duraan isiin jirtu yoo ni fingartee itti kijibee jaartiin qabu jee mana fidees dhuguma isii yoo dhabamtee jirti mul'atutti saniif jeenni jaartiin isaa mul'atte duuba amma saniif kaaree keessa gaddeebee akkas ta'e wanti garteemi. Jaalalatu keessatti dhagadhaame. Animo jaalatti keessatti agadhaamte keessallee albaatu annan dakal ammoo inni natti jibu son qofa irraan kafalan ibsa. Akkasanitti na sobuusan ana sobuusaniifu rabbiin na jaayisaa baasu. Ta Abdullahi laaftuudha amman tana jechuudha. Wanti jaalalaan dhufte hamtuudha. Jaalala jechuun jaalalti burcuqqoodha. Yoo lafa buute ni cabdi. Ati immoo burcuqqoo san cabsuu dhiisiti jaalala akka waan koddatti qabattee deemtu ni jaalala. Koddaa bishaan itti dhugan akkas seena fakkaate. Maaliif fakkeenyaaf gaaf duraan mana kan kee dhufte guyyaa lama hayya kan guyyaa gaaf duraan mee anuu haafidu haa dhiisi guyyaa lammataa immoo dhufte gaafa Zeenabaan baatu maaliif ittiin dubbatiin mana teettee hatta asii manaa wajjin baane tamam asitti si dhiifnee baane maaliif dubbatiin beeku sila jaartii isaa yeroo san fidu deemtanii beekee ibsaa mataa isaa babbashaseetu man tamam dhiiga sana akkas firra gannaqaa jaartii saddaqa malee jaartii san deemee dhiigaa hojii barbaadata malee ani biraa gabbee sila jaartii san barbaadetu mana kanam fidu sila. Mee wanta kun jaartii deemee barbaadee mana isatti hin galchisu. Ibsaan amman tana lafa. Ammallee jaartiin tee galchiti jaartiin tee dhugaan jaartii teeti duraan jaartii tamam arras ana jaalatteef jaartiin teeti isiin hin baatu dhageessiif hima ammoo kan siif dhaamu ati viidiyoon titu yoo sibira geesse yoo rabbiin viidiyoo titu ni geetti akkatti fuula gaggara galchee tamam naar kudha keessa waan isa godhu anuu urjiidhaan na beekta wallaahi billahi ibsa ganaa jiruun tenteessitti bushooytee jiruutti dhiyeesseen tamam akka ati addunyaa sarraa ifiif galchitu si gurgurata akka summii dhudee duute waan isin goone anuu waa ufuma hadhaa'ee jechuudha. Wallaahi billahi. Masaratti qilleensa irratti dura obboleeyyan kiyya jechuun nama itti bittee hin mul'attu akkas godhaa turte garuu immoo urjiin mana isaa dhuftee mana of fidee mana fidee jechuudha. Kootu jedheen anuu dhaqeeffuudha. Fakkeenyaaf bakka isin jirturra. Tamam. Kanaaf mee waan tokko gaafii natti ta'e gaafa guyyaa lammataa gaafa Zeenabaa baasuuf deemnu si asitti dhiifnee deemne. Tamam. Mee ta'ii deemisiin hin jedhu hayya lammata maaliif deebiti? Ila aqli isaa jechuudha. Akka tasaa itti dhufe jechuun Zeenabaa akka baatuun seena inni dura jechuudha. Zeenabaa jechuun anatu arge. Isiin dhabamte yoo dhabamta biraa jira jeetiin ana laalate badala isii jechuun ana buusuudhaaf bakka bu'aa ana buusuuf kaate. Anaamti namni bakka bu'aa buustu saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota keenya isin dheerannee jira hanga fiidiyoo biraa qabadee isin deebitti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkas galatooma.